Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kunoo har'aa jala qabee dhaloonni hundumtuu ayyaana qabeettii naan jedhu. Wangeela Luuqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 48. Maariyaam jennee yoo amne raanuti nundagatin maaloo guyyaa gaafa murtee. Maariyaam jennee yoo amne raanuti nundagatin maaloo guyyaa gaafa murtee. Maariyaam jennee yoo amne raanuti nundagatin maaloo guyyaa gaafa murtee. Maariyaam jennee yoo amne raanuti nundagatin maaloo guyyaa gaafa murtee. Namni si waammatee taasuma yaadda'u dogmaasiin kan oolchee seedhaa qaana'u. Haadha Gooftaa Yesuus maaliif si daagannaa yeroo hundumaa maqaa kee waammannaa. Maariyaam jennee yoo amne raanuti nundagatin maaloo guyyaa gaafa murtee. Ati kan nuuf deessee waaqa isa jiraata. Haadha Gooftaa jechuun namni maaf sodaata. Mallattoo fayyinaa dubree jaalatamtu jennee si faarfannaa Maariyaam eebbifamtu. Maariyaam jennee yoo amne raanuti nundagatin maaloo guyyaa gaafa murtee. Wanta ati nuuf gootee neemna hundattee maaliif jallisnaaree deebinee boodattee. Yeroo rakkoo keenyaa nu cinaa dhaabbatta mirgalma kee jirta waaqa nuuf kadhatta. Maariyaam jennee yoo amne raanuti nundagatin maaloo guyyaa gaafa murtee. Haadha ishee fuunee ni caalta yoomiyyuu sirraatti fagaatee yoo deeme sormiyyuu. Nuti sin gadhiisnu haadha dhugaa qabna waa'ee haadhummaa kee hundatti lallabna. Maariyaam jennee yoo amne raanuti nundagatin maaloo guyyaa gaafa murtee. Maariyaam jennee yoo amne raanuti nundagatin maaloo guyyaa gaafa murtee.